Akkam jirtu hordoftoota keenya kun sagantaa yeroo kaayyootii OBN irratti dilbata waaree booda yeroo hunda sa'aatii kanatti simbira keenya hordoftoota keenya bashannanaame jechuu fi jenna maarree qophii sirbaa fi odeeffannoo qindeeffannee simbiraan ga'uu fi egaa odeeffannoo keenya har'a ammoo toora aartiitirraayi kan barbaannee simbiraan geenyu jechuudha. Ogeessa affeerradheen jira. Ogeessa aartii keessa'uu kan diraamaa kan fiilmii ogeessa beeksisa har'a maarree muuxannoo guddaa isin biraan ga'uu fi jenna jechuudha. Kophaa keenya immoo hin jirru qarcaan ishee tireedingii fi baankiin Awaash qophiin kun bareedee akka isin bira ga'uuf ispoonsar waan godhaniif ulfaadhaa galatoomaa jennaani. Egaa aartii Oromoo afaan Oromoo dinagdeen Oromoo akka guddatuuf warra dhama'an keessaa qarcaan ishee tireedingii fi baankiin Awaash ulfaadhaa jenneeni. Egaa ergaa isaanii hordofnee deebina nu faana tura. Guyyaa guyyaan jijjiiramuun bara baraan guddinni aadaa keenyadha. Bara baraan biqiltuu bunaa sanyii filatamaa miiliyoonaan lakka'amu bilisaan qonnaan bultootaaf raabsuun manneen barnootaa daandii fi bishaan lafa jalaa qonnaan bultootaaf ni mala jennees ijaarre. Teekinooloojii haaraa qonna bunaa gara biyyaa galchuun biyya keenyatti madaqsuun dirree diriiraa irratti buna oomishuun hoomtuun hundursu. Buna eenyummaa keenya ibsu addunyaatti bifa adda addaan erguun biyyattii keessatti sadarkaa duraarratti argamna. Aadaan keenya calaqqee keenya jennee buna qalaadhaan keessummoota addunyaa simanne. Maarree kana hundaaf qonnaan bultoonni ragaa keenyadha. Qarcaan ishee tireeding. Qarcaan ishee tireeding. Awaash ijoollee fi dargaggootaaf. Maatiin gamni ijoollee isaanii qusannaa barnootaan qixa jalqabsiisu. Ijoolleen maatii onnatan irraa argaman aadaa qusannaa guyyaa guyyaan gabbifatu. Maatiiwwan egereef yaadan ijoollee isaaniitiif fakkeenya ta'uun qusannaa shaakalsiisu. Shamarri ijoollummaadhaa hanga dargaggummaa hordoffii maatiitiin guddatte qusannaan qajeelfama jireenya ishiiti. Maatiiwwan ijoollee fi barattootaaf qusannaa jalqaban faayidaa addaa qusannaa jalqabsiisuuf ta'u qopheessinee eegna. Baankii Awaash. Walitti deebinee hordoftoota keenyaa qarcaan ishee tireedingii fi baankii Awaash ulfaadhaa galatoomaa jennaan. Egaa ergaa isaanii hordofneeti walitti deebine. Maarree keessummaan qabanii isiniin jedhe silaa keessummaan kan kommoo Biraanuu Raggaasati hordoftoota keenyaa ogeessa aartii keessa'uu diraamaa fiilmii beeksisa irratti kan inni beekamu baga nagaan dhufte Biree. Baga nagaan nu eegdan. Tole egaa Bireen eessatti dhalatee eessatti guddatee kan jedhu yaa kaafnu laata? Hin danda'ama. Tole. Egaa akka ammaatitti godina Salaalee keessa. Godina Shawaa Kaabaa. Shawaa Kaabaa jedhanii. Yookaan immoo Salaaleen kan beekamu keessatti. Ani Salaaleen an gadhiisu. Godina Shawaa Kaabaa jedhamu malee Salaalee maqaa Salaalee kana anaaf waan guddaa waan qabuuf Salaaleen dhiisu jechuudha. Salaalee biyya gootati. Salaalee maafanii jedhanii warri sirban jiru egaa Salaalee gaafa ka'u artiitu ka'a. Ni dhugaadha. Salaaleen gootaa. Tole. Salaaleen akkuma Oromiyaa keessaa warra gabrummaa diddaadhaan beekamuudha. Kanaafuu Salaalee akka Jeneraal Taaddasaa Birruu Jeneraal Taaddasaa Birruu akka Agarii Tulluu Asaffaa Shaaroo Lammii waan nama gootu gugurraan galatu waan jedhamu Iraasuu galatu Iyyaasuu galatu waan jedhamu hin jiranii. Tole. Sanyuma san keessa hin bayanis. Tole. Toorasitti dhalattee jechuudha. Ganduma Taaddasaa Birruuttidha. Jeneraal Taaddasaa Birruutti dhalatte sanittan dhaladhee guddadhee amma ka Abooteedha. Abootee aanaa Ejeree hidhabuu Abootee jedhama. Tole. Ganda Siree Morosee kan jedhamtu keessatti dhaladhee. Tole bareedaadha. Egaa Bireen waan addaatiin beekama keessa'uu rifeensa isaa gaafa ilaallu areennis rifeensi mataatis namoonni waan aktarii fiilmii ta'eef yookaan immoo taatee fiilmii ta'eef haala kanaan tolfataa jedhu kun immoo lakki arriidha jedhu. Anis arriidha jedheetuma ni yaada. Yoomi arriin kun sitti ba'e garuu ijoollee dhoontaa taatiif akkasiin jira. Kan si ajaa'ibu ani nama waggaa 13 ta'ee
rifeensa diimaa rifeensa leencaa mana jedhu jira ka warri maanguddooni. Tole. Isan qaba ture. Isa santu addaatee waggaa 13 kaasee hanganarraas ga'utti yaa makamaa dhufee maal ta'ee yaa ijoollummaa kooti kaasee nan qabaan kennaadha kun. Akkamsitti tola haala kanaan. Baay'ee natti tola. Namoonni tokko hin gurraacheessu miti gaafa arriin itti bahu halluu adda addaatti dibanii kan gurraacheessan jiru kan halluu biraatti dibuun jira. Dhugaadha. Akka gurraacheessuuf yaalleeti. Intu qoy. Kennaa waaqayyooti waan ta'eef gurraacheessuus hin barbaadu. Kan si ajaa'ibu waabbeen yeroo tokko namni miizeenaa ta'eedheen waan daganna keessa. Minjee. Minjee jedhama. Tole jaalasin jedhama. Jaalasin jedhama. Erga na filateen booda maaloo minjeessaa jaarsa jedhu qalamii gurraacha dibadhu naan jedhe. Tole. Lakkii kongumaa qalamii dibadhuun kan qalamii dhiisii qabaatiyyuun dibadhuun jedheen. Tole. Saniin booda bakka gara biraa barbaadadhee nan dhiise. Boodarra immoo haadhabuu waan isaa ta'uu naataatu malee jennaan lakkii ani kana booda karoora siin qabu jedheen irraa deebi'e. Manguddoos ta'uu hin danda'ama. Manguddoos ta'uu hin danda'ama. Kanaafuu kennaa isaa immoo maaliif ofirraa dhiibna egaa rabbiin sii kenne waan rabbiin sii kenne saniin boonuu qabda jechuudha. Tole gara artiitti immoo deebina. Biraanuun egaa taatee diraamaa keessaa ani Amaasloofaa keessatti si beekaa, Hireefaa keessatti si beekaa. Mee afaan Amaaratiinis waan hojjette natti fakkaataati. Hojiileen ati hojjette lakkoofsan beekamu meeqa hojjette kan jedhu immoo haa kaafnu. Anamma baay'inaan hojjedheera garuu san keessaa muraasa isaa yaadachuu nan danda'a. Kaan isaanii immoo kan reesii kan kanaan hin eebbisiisne kanaan hin beekne jechuudha. Kanaan pilaasirras hin jiru. Ani afaan Amaariffaa ergan isaan irraa deebi'een gara Oromiffaa maal kanatti immoo kan keenyan guddisnu jedheen gara na deebi'ee. San keessaa Waddoo Zamaachi fiilmiin Waddoo Zamaachi hin jedhamu tokko hin jira. Yaa karaktara guutuudha inni. Fiilmichi xinnoo ishiin ulfaata. Nama baay'eetu ilaale fiilmii sana jechuudha. Tole. Fitsum Qaalaan jedhamu hin jira. Tole. Irqihuun hin jedhamu hin jira. Tole. Soostanya Ayinan Sammuu jedhamu. Tole. Kun jiru jechuudha yaa warra jaraantanii wajjiniin. Saniin alatti Kanaal Pilaasii maal hin beekne baay'ee jiru jechuudha. Egaa Gaaddisa Jaalalaa irrattis si ilaalaa turre? Gaaddisa Jaalalaa kuni baay'ee fiilmii cimaa ture. Isa san maaliif akka hin gadhiisne hin beeku. YouTube irra hin jiru. YouTube irras hin jiru. Yookaan televezyiinii tokkoofis hin laatamne waan tokko hin godhamne. Egaa erga hojjetamee waggoota 5 akkas darbeera natti fakkaata fiilmiin kuni. Gurbaan producer godhee mukan immoo kan barreesse. Saasan maaliif akka hin gadhiisne naaf galuu didee. Tole gaamee Amaasloof immoo hiree keessatti nama akkamii taatee taphattaati kan jedhu immoo kaafnu laata. Yookaan immoo Biraanuun gaafa nasi akkana ilaalu nama qabbanaa nama damboobaa beekta miti nama dambooba ta'e nama kasoo jechuun kun akkamii nama gaarii garuu achi keessatti nama gaarii ta'e jechuu barbaadde achi nama waan gaarii hojjetu achi keessatti fiilmii keessatti egaa antaagonistiin jira pirotaagonistii warri jedhamu jira yookaan immoo warra humna gurguddaa fiilmii keessatti humna lamaan kanatu walitti bu'aa miti jara lamaan keessa kamtu sii kennama isa hamaa san immoo isa immoo waan hamaa ofirraa faccisuudhaaf akkuma hamaa sanitti cimee deemu santu sii kennama. Kan si ajaa'ibu lachuu naa kennameera. Lachuu taphadheera. Waan hamaa keessattuu kan afaan Oromootiin amma hiree diraamaa hireeti. Diraamaa hiree suni waan gaariidha. Annaa kenname. Tole. Waan hamaatu na mudata. Achirratti diraamaa hiree suni baay'ee uummata keenya barsiisa jedhee yaada.
xinnoo ishii sababa ispoonsaraatiin natti fakkaate addaan citee jira. Televezyiinii adda addaati irratti yuutuubuudhaan isin gadhiisanii. Baay'ee ulfaataa ture anaaf kaaraakterii sun jechuudha. Waan adda addaa jira, daddarbaa rukkutaa jira, wareegamuu jira. Kan gootota keenya mul'isuudha jechuudha. Waa'een gootonni keenya keessa darban keessattuu Jeneraal Taaddasaa Birruu, Akka Waaqoo Guutuu kun waan isaan hojjetan Oromoon maal akka ta'e kan ibsuudha. Oromoon beekaa akka ta'e achirratti doktora ta'een hojjedhee doktora kalaqa tokko argatee qoricha yookaan dawaa gaaraantiniin addunyaan dhabe tokko nama argate ta'ee yaa Oromoon achirratti mul'ata. Ingaagaa doktorri sun doktora biraatiif jedhee nama wareegamuudha jechuudha. Inni sun gaamma karaarra jira. Maybe amma itti fufa jedhee yaada jira. Daarektaraanis immoo wal mari'achaa turre, kaleessa saasaa turre. Waa'ee seenaa keenyaa, waa'ee Oromoon waan maal keessa darbee kan kana kaasuudha. Egaa yeroo dhiyootti eegna. Baay'ee gaariidha. Amaasiloo keessattis gaafa walitti hajiijjanii ni mul'ata. Achirrattis doktora taatee hojjettanitti fakkaata. Mee waa'ee isaa kaasnu? Dhugaadha. Diraamaan Amaasilootis achittis doktora ta'een kanan hojjedheedha. Doktorri suni nama gaarii Doktor Yoomiyyuu jedhama. Doktor Yoomiyyuu suni barataasaatiif biyyaaf inni sunis immoo qoricha baala Oromoon akka osoo barumsa hin qabaatiin, osoo manni yaalaan jiraatiin, osoo manni qorichaan jiraatiin kan ofiisaatii sammuu isaatiin kalaqee irra gahee Amaasiloo kan jedhamu muka baala jechuudha. Isa san gaafa dhugde garaa kee keessaa hin baasa. Waa hedduu jira. Ergaa guddaa qaba Amaasiloon achirratti jechuudha. Achirrattis immoo yaa barattoota waan barsiisan tokko barsiisan naamusa hin qabne tokko barattoota siifachiin daddarbee yookaan immoo bu'aa addaa dubrummaa isheetti fayyadamuu barbaadee waan sana walirraa dhabu baasee daftara jalaa gataa waan isheen itti himatu ijoollee irratti bobbaasa waan akkasii kana yaa'u inni shamarraniif qabsaa'ee jechuudha. Qabsaa'ee doktorri san keessatti shamarraniifis qabsaa'ee waan namoota dhugaadhaan deemaniif qabsaa'ee diinii kanaafuu pirotaagoonistiidha jechuudha. Barsiitii tokko waan gaarii hojjetta jechuudha. Seenidha. Nama sanis immoo miidhuun barbaadu waanuma seeran seenetiidhaan murtaa'e geggeessa seenetii geggeessaa waltajjii walitti qabee isaan saniin akka waltajjiin seenetii sun namicha kanarratti akka murteessan yookiin darbee aga qaama seeraatti deemee qaama poolisiitti akka beeksisuuti jechuudha doktorichi. Baay'ee gaariidha. Egaa diraamota kanneen mee diraamota fiilmii keessa kan arganne hojii kee walitti qabnee hordoftoota biraan kan geenyu ta'a. Sana booda immoo simboon keenya jira hordoftoota keenya. Nu faana turaa isiniin jenna yoo yaada qabaattan lakkoofsa bilbilaa keenyaan haloo jechuun dagatina. Maalini? Yeroo pirezidaantii irratti yoo mamma fidanii? Nama. Okay, kanas jedhe sanis dafii xumurii naaf fidii koo. Tole. Dafii naaf qopheessi. Tole. Fira du'een qabduun sin jedhe. Onnee dhiifamaa abboota. Gaabbii fi dhiphina. Namni ilmoo ofiitti kana hawwaa. Anatu kallattii barbaadetti gara barbaadetti oofa. Hello Magarsa. Dafii beekootu mee biroo siin barbaada. Simboo keenyarraa geenyatee jirra hordoftoota keenya egaa torbee darbe waa'ee birsagaatii kan kaafne birkii sagaleelee jechuudha. Birsagaa jechuun birkii sagaleelee jechuun immoo dubbifamaa fi dubbachiiftuun
qindoomina keessatti akkamitti walitti qindaa'uu kan jedhu kaafne jechuudha. Qaamolee sadeen tokko ilaallee ka'umsi jira, utubaan jira, cufaan jira jechuudha. Ka'umsi kun waa'ee dubbifamaati. Akkasumas immoo jidduu keessa kan jiru utubaan hafuu kan hin dandeenye waa'ee dubbachiiftuti. Cufaan immoo waa'ee dubbifamaati jechuudha. Jarri lamaan kan gamaa gamanaan jiranii ka'umsi fi cufaan hafuu danda'u jechuudha. Hafuu ni danda'u garuu dubbachiiftuuwwan hafuu hin danda'an. Isaantu sagalee kennaaf jechuudha. Kuni seera afaan Oromooti wanta ta'eef jechuudha. Egaa qaamolee sadeen kanneen ilaallee har'amooyyuu mee gaafilee tokko tokko kaafnee isaan sanxinxaalleeti itti deemna jechuudha. Jecha mana jedhu keessa birsaga meeqaa fi utubaa meeqatu jiru jedha. Jecha mana jedhu keessa birsaga meeqaa fi utubaa meeqatu jira jedha. Egaa mana gaafa jennu bakka lamatti qooduu dandeenya jechuudha. Ma na rukuttaa lama arganna. Rukuttaan tokko birsaga tokko jechuudha. Ma kan jedhu birsaga tokko, na kan jedhu immoo birsaga biraati jechuudha. Birsaga lama arganna jechuudha. Utubaa meeqatu jira kan jedhuuf immoo birsaga tokko keessa ma kan jedhu keessa utubaa tokkotu jira. Utubaa jechuun immoo dubbachiiftuu lakkaa'uudha jechuudha. Salphaadha. Na kan jedhu keessas akkasuma dubbachiiftuu lakkaa'uudha wanta ta'eef aatu jira wanta ta'eef utubaa lamatu jira jechuudha. Utubaan gara biraatiin baay'ina birsagaa murteessuu danda'a wanta ta'eef haala kanaan illee ilaaluun ni danda'ama. Deemni isaa lama ta'e jechuudha. Jechuma kana keessa qaamni birsagaa hin jirre kamii? Qaamni gaafa jenne gaafa ka'umsa utubaa cufaadha jenne mana jennee manatti gaafa deemnu mana kan jedhu keessa kamtu jira kamtu hin jirre kan jedhu xinxaaluun ni danda'ama. Ka'umsa utubaa cufaa. Mana kan jedhu keessaa fakkeenya birsaga tokko fudhannee gaafa laallu ma kan jedhu haa fudhannu. Ma keessa maalinni dubbifamaadha jechuudha. Ka'umsa. Utubaanis jira aadha. Kan hin jirre yoo een jira CVC keessaa wanta ta'eef dhumarra kan jiru cufaan hin jiru jechuudha. Cufaan hin jiru. Wanta ta'eef cufaan hin jiru jenna jechuudha. Naa keessas akkasuma. Naa keessattis cufaan hin mul'atu jechuudha. Mana kan jedhu keessa lamaan irraa kan hafe cufaadha jechuudha. Lamaanuu utubaa qabu, lamaanuu ka'umsa qabu jechuudha. Egaa gosoota birsagaa kaasuun ni danda'ama. Gosoota birsagaa kanneen bakka saddeetii tokkotti qooduun ni danda'ama. Akka seera afaan Oromootti jechuudha. Inni guutuun CVC dha. CVC. Isa kana ka'umsa fi utubaa yookaan immoo utubaa fi cufaa irratti jijjiirama finnee baay'isuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf ka'umsi hafuu danda'a. Cufaanis akkasuma hafuu danda'a jechuudha. Utubaan immoo lama ta'uu danda'a. Utubaa dheeressuu dandeenya jechuudha. CVC kan jedhu kun CV qofa ta'uu danda'a. CVC C isa dhumaa irraa hambisnee jechuudha. Yookaan immoo cufaa irraa hambisnee jechuudha. VC jechuu dandeenya. Yeroo kana immoo maal hambisnee? Ka'umsa hambisnee jechuudha. V qofa gochuu dandeenya. Qaama lamaaniyyuu ka'umsas cufaas hambisuu dandeenya. CVV jechuu dandeenya. CVC jechuu dandeenya. VVC jechuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan birsagoota gosa saddeetii tokko argachuun ni danda'ama jechuudha. Hordoftoota keenya tooftaa akkaataa birsagni immoo addaan bahu torban itti deebina. Egaa gara keessummaatti immoo isin deebisa. Awaash ijoollee fi dargaggootaaf. Maatiin gamni ijoollee isaanii qusannaa barnootaan qixa jalqabsiisu. Ijoolleen maatii onnatan irraa argaman aadaa qusannaa guyyaa guyyaan gabbifatu. Maatiiwwan egereef yaadan ijoollee isaaniitiif fakkeenya ta'uun qusannaa shaakalsiisu. Shamarri ijoollummaadhaa hanga dargaggummaa hordoffii maatiitiin guddatte qusannaan qajeelfama jireenya ishiiti. Maatiiwwan ijoollee fi barattootaaf qusannaa jalqaban faayidaa addaa qusannaa jalqabsiisuuf ta'u qopheessinee eegnaa.
baankii Awaash. Hordoftoota keenya walitti deebineeti jirra. Egaa keessummaan kan koo har'aa ogeessa diraamaa fiilmii akkasumas ogeessa beeksisaa Biraanuu Raggaasaati. Egaa guddina aartii Oromoo keessatti gahee isaa ba'aati jira. Muuxannoo gurguddaa nu biraan ga'aati jira. Ulfaadhuu galatoome bire. Akkamitti tolaa jira turtiin keenya? Baay'ee natti tolee. Tole egaa amma taatee tokkoon si kenna. Ati alatti gaafa hojii hojjettu namoota adda addaa wajjin wal qunnamuu dandeessa. Garuu immoo haati warraa kee manaa meebii shakkii qabaachuu dandeessi. Yeroo hundas shakkiti jechuudha. Gaafa ati manatti galtu egaa korojoo wayii qabattee yookaan meeshaa ishii fudhattee nagaatti siin jechuudhaaf karaarratti si eegdi. Ati immoo rifattee ofirra gatteesse kadhatta. Mee isa miira bakka kanaa kana akka nutti agarsiistuun barbaada. Maalo gifti ko maaltu maalan balleessu maalan godhe nagattee deemu maalo eenyuun qaba maalo si malee maalan qaba maalo kafana si jala hafe gifti kiyya maalo waaqa ijoollee kee gattee anoo simmararu gifti ko maalo dhiifama naa godhe tole oomaan balleessine iyyuu garuu haa ta'u bakka dhiifama naa godhe bakka balleesse maalo nagatteetu man deemina dira eenyutti nagattee deemtu maal tole naa jedhe gifti tiyya bareedduu tiyya si malee maalan qaba siif jechaa Ooma rabbii kafalati jala feer jala dim gifti maal tole naa jette shoo baay'ee si jaaladha. Araaramtan baay'ee gaariidha. Galatoomii egaa mee hojiilee taatee kana keessatti wanti sirraa'uu qaba jettu amma fiilmii biyya keenya keessatti keessoo fiilmii Oromoo keessatti diraamaa Oromoo keessatti wanti sirraa'uu qaba jettu iskiriipti irraa calqabee taatee irraa calqabee daayireektingii irraa calqabee iddoo filachuu irraa calqabee mee maaltu sirraa'uu qaba jettee too akka qeeqatti kaasta. Wanti sirraa'uu qabu maal inni seete abbeen dandeettii qabna. Dandeettiin dhabne gahees taphachuu ijoolleen dandeettu daaretti godhuu ijoolleen danda'an garuu wanti sirraa'uu qabu hin jira. Wal dhiibna. Tokko laalee gaafaati caaltee argamuu barbaadde si dhiiba waliin deeggarru waliin gargaarru namni sun garuu maqaa saba keenyatti kan ol kaasu. Daarektii isaa godhu taphataa isaa ta'u barreessaa isaa ta'u akka dandeettii isaa sanitti gatii sana walii kennuu dhabuudha jalqabinni keenya. Sanarraan kan ka'e inni biraa karaa biraa immoo ijoolleen kana taphatan kana hojjetan fiilmii kana hojjechuudhaaf gaafa ispoonsara dhaban waan barbaadan san godhuu hojjechuu hin danda'an daarektis godhuu hin danda'an. Bakka adda addaatitti baasii adda addaati jira nyaata adda addaati jira tiraanspoortii jira aktarootaaf kafaltiitu jira ogeessa kaameeraati jira laayit maanii jira saawundi maanii jira piroodisa jira maanajara antanii saniiti jira lookeeshinii kan lookeeshin maanajarri kun waan barbaadu san yoo hin qabaanne yoo konkolaataa waan ittiin deddeeme lookeeshinii filachuudhaaf rakkoodha beektaa. Amma dadhabinni jiru hanqinni jiru kana. Hanqinni jiru deemtee. Infraastiraakcharii kana jechuudha. Kana namni si qindeessu kana wanni walitti si fidee si qindeessee si sochoosu hin jiru. Ijoolleen keenya haamilumaan kaa'u haamileedhaan ka'anii
gaafa haamileen isaanii waan tokko gaafa dhaban haamileen isaanii gad bu'a. Hin kufa jechuudha. Sanarraan kan ka'e malee ijoolleen barreessitoonni baay'ee jiran. Daariikti godhuu baay'ee jiru. Gosa diraamatiinis, tiyaatiraanis, fiilmii hundumaa sirbaa amma daariikti kan godhu ijoollee keenya. Kanaafuu hanqinni jiru hanqina faayinaansiiti. Daariiktarri tokko yoo ciree nyaannee daariikti godhuudhaaf haamilee iyyuu hin qabu. Garuu kanatti immoo dinqisiifadhaan ijoollee keenya. Aktaroota fiilmii, daariiktaroota, maanajeroota maal hundi isaanii nan dinqisiifadha. Egaa hordoftoota keenya sagantaan yeroo kaayyoo har'aa kana fakkaataa keessummaa kan koo Biraanuu Raggaasaa ulfaadhu galatoominii jedhaani. Maarree sirba tokko sin affeerree nagaatti jennaa sirba daangaadhaa sirba shillimii jedhu sirba haaraati. Isa nu affeeramaa torbe immoo qophii gaarii harka qabannee dhiyaannuti an Abbabaa Maqraa gama qopheessutiin akkasumas gama ogummaa teeknikaatiin liqaa lamteena wal faana turre torban gaarii.